Galatoma ani kanin radu fe maki ani degara duma jalan mafan jalan man serna kama kaburan fe wan ran gae nutu be kawan ke sada badan nutu be nu kana singe njenne rabbi tasiru be nu maka ke nyawa nu maka kristina tiji zannet maka oromo tunanam maka timurti nu gaunan maka bura gabrawal di gabrami kail jemune tikambaran hawa jinan mo kan senne baran gaba kibili ku kajau gaba kibili jagen ya galla mataka jedanit ufakatan binutu usan sana kesa dabarre dumde amma kana agarre kanafu asirtu naberu kesani galatoma da wamba yelle dubbatu barbadu dalonni amma dufukun obbeke abbabi yara kanata e warabiyya kana bulchita nakatatan din isinin dandain amtuni isinin lalte hajam ni kara kesani te me hajam isin bakka yaate rabbi sinagau akagayo wabayuti kabarfata isini adar bugalato mande tole aye karaf amalle mo akasmatti mangudoni brani jiru yaasa isan taanani jiran isan ille maqasani ibsani yaada sani waan ittida gaame waltaji kanarratti waan ibsachu barbaadan akka ibsatanii isaan affeera ati ko nagaa wantani baga nagaa muftan baga nagaa dumme ani badaaso odawa qotanji ama kanan dhufe ana dugda godina baashawa jechuudha magaala maqitirraayi galma malkaa qolfeetirraa jechuudha kanan dubbachuu barbaadu ani kanan dhaladhe bara 1937 bara sani ani gan mana gannaatitti dhaladhee tan birraa gadi gallaan ummata keenya giddiidhani bishaanitti naqanii kan gamana kan qooqaa malkaa mata bilii jedhanii laga bal'aa tokko laga hawaasitti naqanii dullaadhaan kanii damban immoo akkuma san malkaa dubbisaatitti naqanii giddiidhaan bishaan itti fayyasanii irra eegaltanii isin kiristaana jedhanii warra giddiidhaan kiristaanumni jechuudha. Ani akka carraa ta'ee daa'ima waan ta'eef warri keenya baatee bakka giddii saniin naqne dubbiin ajajaan kun taasifamte gaa hin beektanii. Haati xiyya wada araasi daa'ima waan taateef araasillee wati daabeti waan ta'e qabanii nan geessine jalaan hafee garuu waaqa fangalata galchaa maaraatitti ani kiristinaan kaane tarii oromiyaa keessatti akka kiyyaa hoo tasa argame malee waan argamu natti fakkaatu akkuma san immoo musliimas hin taane warri keenyas waaqeffatuma akkuma ta'etti oduma waaqeffannu turre arraegne jechuudha. Dubbiin kun immoo warri keenyas gaa argitanii abaabuma kiyyaa duudhatte hunduu oromoo waan taateef nu waaqeffattoota. Dubbiin kun dhiyeenya kana keessa hora malkaa harsaditti irreeffannaan hin jira. Gadaa irreeffannaadha maatiin keenya sosso'u kana karaa irratti eeganii guyyaa irreessaa kana ijoollee shamarran teenya faasaanii kaaka cannee uffata aadaa kan jaamee uffatamu kana wanta tokko tokko irraa gafafanii isin oonag jedhanii maqaa addaatti baasanii ijoollee dhaananii qabeenya kana uffata kana irraa mulqani. Dubbiin kun garaana nyaatetan olee bulee ka'ee xalaaba
barreesse xalaanki amma dolaaltani asin jira boorsaa kiyya keessa bara 1999 jechuudha. Barreessetan manguddoon hin jiranii isin beekan malee doorii erbaa kan jedhanii beekama Oromiyaa irratti illee beekama. Gaaka amma bakka dhugaa jiranii gaaka doorii erbaa mari'achiisee ani doorii erbaa kaanee jaarsi tokkos iddoo muumichaa kan jedhan beekamu akkasitti tokkos immoo korbuu badhaasoo jedhanii manguddoo sana taane waraqaa ani barreesse qabannee yennoo bulchiinsa aanaa dugdaa waradichatti seenne taanii ejaamu itti dhiyeessinee namichi muddamee xalaatii alafaa ka'ee baddanii nu balleessinaa jedhe. Amma kaasee na dhayyeetan isinitti maariifama naa godhaati. Dhiifama naa godhaa maal yakka maal hojjenne maal baddalleeti amantee kan warra musliimatis warra kiristaanatis nagamumaan gaggeeffama. Hin dhaadheessitanii fi guyyaa ayyaana isaanii siin lallabdanii fi keenya kun akkamitti siyaasa maal ofirraa qaba maal amantee duudhaa dhuftu abbaa akaakayyuudhaan irra dhumne abbaa Oromoo kana maaliif duubatti deebitanii siyaasatti galchitan achi keessan gallu nuti amantee keenya gaggeeffannaa dhimma nagaa keessan gaddii kaa koreenaa dhaabbatu galma hin ijaarranna egaa waaquma tafaan na kaa'e jechuudha. Galma hin ijaarranna bakka awwaalatti dhabne warri amantee Habashaa nu awwaalchisaan jiru waaqeffattoota jedhanii faanfadamaa jiran jeen iyyannoo kanatu dhiyaata. Dubbiin dheeratti isiniifan gabaabsaa namichi rakkannaan beellama nu qabee malkaa qoffeetitti wal geenye achirratti koreen hin dhaabbatee koreen sun hunduu egaa dhiifama naa godhaati maatii dhaabbata isaan wajjin jiru ka Oromooti jechuudha. Ebelullee jiru. Nuyi duubatti hafnee warri kana eegallee deemnu manguddoon siyaasanis nama 15 itti filan. Kuni bareeda kana hin barbaanna. Garuu wanti kun galma nu haa ga'u jennee qaxaroo beellama qabannee guyyaa qorkeeti achitti kana hojjannee roobii gallee kamsi obboroo odoo lafti hin bari'in kilaashuutti mataarra na dhaabatu. Akka kanaan dabarsinee ani ganna tokkoon manuma hidhaa keessa baheetan ayyaanni irreechaa dabarraan fulbaana keessa fulbaana 9tti ta'u guyyaa akkasanatti fakkaata anas gadi lakkisanii na yaamanii mana murtiitti na yaamanii ati yakka wayituu qabdu hanqina wayituu qabdu waan naan jedhanii sossobanii ganna lakkisanii ani gaheetan galee ijoollee na wajjin hidhamte sin jirti ijoollee tiyya sidhaa yaasitan isaa yaa ammalee ani hin bahu jedhee nuyi gallee amma amanteen kun hamma kana itti yaaddoofne itti dadhabnee jirra har'a isinoon argu ani waan lama dhaladhe natti fakkaata. Dhugaa waaqatan isiniin jaa yoo akkanatti wanti kun gaggeeffamu bakka lamummaan dhaladhe kun ajaa'iba yoo waan ani yaadin achiin ani duubatti deebi'ee tan callisee loonuma kiyyatti fattuutti gad deebi'ee hojii kiyyallee barsiisadha isin dhoksu soorama eegan bahe loon kiyyatti fattattuun deebi'ee amma gaasisiqtee galmis kunoo ifaajjii keenya keessaniin ijaaramee amanteen keenya Oromiyaa hundarra naanna'ee Afrikumaa dhuunfachuu hamma ka'e kanatti kuni na gammachiisetan isin keessatti umurii kanaan argamee galma keessaa isi ba'aan jiru ijoolleetii walumaanan jira achittis kanarra jira amma ani wanti ani yaadu ergaan ani dabarsu dhaloota haaraa kana baay'ee itti gammade asumaan